Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya hangafoota odeeffannoo keenyaatiin isiniif eegalla. Mariin paartiilee siyaasaa gidduutti nagaan akka bu'uuf waamichi taasifame. Mootummaa dadhabaa utubuun gara kufaatiin malleetti nu geessaa jira. Sagalee uummata bal'aati. Lola naannoo Amaaraatti adeemaa jiru namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yakka gudeeddiin irra ga'aa jira jedhame. Gibirri dhibbantaa 30 oomishaalee boba'aa irra kaa'ame ji'a itti aanutti hojiirra oola jedhame. Dhiyeenya pirezidaantiin Taanzaaniyaa sirna filannoo injifachuun kakuu kan galan Saamiyaa Suluu ministeera haaraa 27 muudaniiru kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qabu jecha kanneen chaanaala keenyaaf haaraa taatan hundee miidiyaa sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Mariin paartiilee siyaasaa Oromoo gidduutti nagaan akka bu'uuf waamichi taasifame. Mariin dhaabbilee morkattoota irraa karaa xalayaatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreeffame ifatti karaa xalayaatiin hayyuu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin gaafatame ilaalchisee karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanti jedhame hin jiru jedhame. Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin dhimmi Oromiyaa nu ilaallata kanaaf waa'ee dhumaatii saba keenyaa fi buqqaatiin hawaasa keenyaa siyaasa biyya keenyaa nutti geggeessaa hin jirru jennee dhiisuu hin dandeenyu hamma hawaasa keenya nagaan ba'ee galuu hin dandeenyetti dhimmi hawaasa keenyaa dubbachuuf hin callifnuu jedhan. Dhimmi mootummaa ce'umsaa marii gaafata kan irratti ka'uun danda'u irratti Piroofeesarichi deebii kennaniiru. Waa'ee mootummaa ce'umsaa mariin hin ta'us jechuun na rakkisa jechuun dhimma nageenya Oromiyaan alatti ajandaa addatti qabatan akka hin jirre Piroofeesar Mararaan himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuuf gaaffii kan dhiyeessan uummanni keenya waan nu gaafatuuf gaaffilee hawaasa keessaa ka'an callisnee hin ilaallu jechuun himaniiru. Maaf teessanii ilaaltu yeroo uummanni Oromoo badaa jirra, manca'aa jirra, qe'ee keenya jeeqamaa jira, baanee galuu hin dandeenye, nagaa dhabne, ni saamamne, namni keenya du'aa oola kan jedhu baay'eedha jechuun komii bal'aa uummatarraa isaan qaqqabu himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin mariif sadaasa 18 bara 2025 xalayaan ifatti erga gaafatanii nagaa fi tasgabbiin naannoo Oromiyaatti bu'ee ajjeechaan godinaalee Harargee, Arsii, Shawaa, Wallaggaa fi Gujiitti uummata keenya irratti ta'u nurraa haa dhaabbatu ergaa jedhu dabarsaniiru. Mariin akka biyyaalessaatti paartiilee morkattootaa waliin muummicha ministeeraa Abiy Ahmad waliin ta'uun irra dibaa malee kan iftoomina of keessaa qabu mitii jedhan. Kanaaf mariin naannichatti qaamolee nageenyaa Oromiyaaf buusuuf fedha qaban nuti nagaa waan barbaannuuf nagaan ni dursa jedhaniiru. Garuu nagaan marii kanaan hin furamu taanaan siyaasa keenya ittuma fufnaa jechuun BBC'tti himaniiru. Erga waa'ee nagaa karaa paartiilee morkattoota gurguddoo kanaan karaa xalayaan gaafatanii booda faarsee bultoonni biyyattii dhimma nagaa gaafatametti gufuu ta'uuf dhiibbaan yaadaa fi wal shakkiin gidduu isaaniitti akka uumamuuf yaada garaagaraa dhiyeessaa jiru. Faarsee bultoonni bu'aa kan argatan wal dhabdee fi garaagarummaa yaada paartiilee fi mootummaa gidduutti madaa isaa bal'isuu cimsanii yaadota summaa facaasaa jiru jedhame. Gareen maafiyaa mootummaaf harka walitti reebu malee rakkoo hawaasa bal'aa quba hin qabne ijaaramaniis ta'ee gareedhaan dhiibbaa uumaa akka jiran miidiyaa hawaasaa irratti facaasaa jiru jedhame. Mootummaa dadhabaa utubuun gara kufaatiin malleetti nu geessaa jira sagalee hawaasa bal'aa ta'uu ifoome. Itoophiyaan bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti irraa eegalee haala rakkisaa jeequmsaa fi qoqqoodinsa guddaa keessa turte itti jirti jedhame. Naannoo akka Tigraay, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti waraanaa fi walitti bu'insi uumameen lammiileen nagayaan kumaatamaan lakkaa'aman du'aniiru. Balaan kun mallattoo kufaatii hooggansa bilchiginnaatii jedhame. Hooggansi dhugaan haa madaalamu baay'inni piroojeektii ijaarsaa yookiin dubbii gaarii muummichi ministeeraa dubbatan odoo hin taane nagayaa haqaa fi ulfina ilma namaatiin kennuudha yookaan immoo nagaa lammii isaa eeguun kan madaalamudha jedhame. Sirni bilchiginnaa seenaa keessatti waan dhaga'amee hin beekne mootummaan kamiyyuu godhee hin beekne hawaasa isaanii irratti gochaa jiru hawaasa siivilii irratti dirooniidhaan ajjeesaa turan ittis fufanii ajjeesaa jiru jedhame. Bulchiinsi sirna bilchiginnaa amma biyya Abiy Ahmadiin buluu jalatti naannoleen hedduun waraana beelaa fi buqqeensa guddaan mudateera. Namoonni miliyoonni lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru jedhame.
Gabaasi walabaa dhaabbilee mirga namoomaatiin ba'an hedduun akka ibsanitti ajjeechaan namoota qulqulluu seeraan ala hidhamuu fi bilisummaa dubbii ukkaamsuu dabalatee hammeenya badaa raawwatamaa akka jiru bara bulchiinsa sirna bilchiginnaa Abiy Ahmad geggeeffamu keessa hammaateeraa jedhame. Osoo uummanni du'uu, beela'uu, jiruu mootummaa akkanaa kana faarsuun dhukkubbii sabaa hubachuu dadhabuun bu'aa dhuunfaa barbaaduuf jecha namoonni sirna kana jala fiigan miidhaa isaa as deemaa jiru otuma beekanii maal na dhibdeedhaan hawaasicha cobxoo irratti fantoo akkuma jedhamu madaa rakkoo furuu irra tuttuqanii madaa itti bal'isaa jiruu jedhame. Tokkummaan Oromoo jechuun sirna bal'aa yookiin jaamaa kan deeggaru jechuu miti. Tokkummaa haqaa hin qabne soba uffatee imaltu Oromoon hin fedhu hin barbaadus jedhu hayyoonni daandiin dhugaan fuulduratti deemnu mootummaa qofaaf ulfina kennuu fi faarsuu osoo hin taane walqixxummaa lammiileetti amanuudha jedhu. Lola naannoo Amaaraatti adeemaa jiruun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yakki gudeeddii irra ga'uu gabaasi BBC'n ibse. Otuun ajjeesanii irra naa wayyaa ture. Warra yakki irratti ga'e keessaa isaan tokkodha. Akka ragaan adoolessa bara 2023 haga caamsaa 2025 walitti qabeen lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun namoonni waggaa 8 hanga 65 jiran kan kumaatamaan lakkaa'aman yakki gudeeddii irratti raawwachuu isaa gabaasi isaan eereera. Dhaabbatichi buufataalee fayyaa naannichaatti argaman 43 ta'anii fi ogeeyyiin tajaajila yaala fayyaa ragaan inni walitti qabe adoolessa 2023 haga caamsaa 2025 gidduutti namoonni 2697 miidhaa gudeeddii irratti raawwatamuu gabaafamuu eere. Isaan kana keessaa 45 akka ta'an namoota umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'edha jedhame. Warreen miidhaan kun irra ga'e keessaa walakkaan ol dhibee walquunnamtii saalaan darbanii fi kan saaxilaman yoo ta'an warreen hedduun hafan kaan ammoo ulfa hin barbaachifnee fi rakkoo xiinsammuu hedduun irra ga'uu gabaafameera. Yakki dirqiin gudeeddii kun qaamolee lolaa kana keessatti wal hadhaa jiraniin kan dhaqqabaa jiru ta'us ogeeyyiin fayyaa dhimma kana irratti ragaa kennan garuu yakki gudeeddii kun irra caalaa humnoota nageenya mootummaan raawwatamaa akka jiru gabaasichi ibseera. Amajji 5 2025 miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko waa'illan isaa waliin ta'uun haadha daa'imaa kan umuriin ishee waggaa 21 taate ija mucaa obboleettii ishee duratti gudeeduu BBC'n gabaase isa keessatti eereera. Akka miinaan kadhee garuu garaa naaf hin laafne na balleessan jechuun miidhamtuun kun gabaasa kana keessatti miidhaa gudeeddii irra ga'uun himame. Gibirri 30% oomishaalee boba'aa irra kaa'ame ji'a dhufu irraa eegalee hojii irra akka oolu ibsame. Sadaasa 18 2025 qaama haaromsa dinagdee akka ta'e gibirri boba'aa haaraa muddee dhufu irraa eegalee hojii irra akka oolu gaazexaan Kaapitaal gabaaseera. Tarkaanfii haaraan kun gibira gatii dabalataa yookaan vaatii 15% fi qaraxa eksaayizii 15% dabalatee oomishaalee boba'aa irratti gibirri waliigalaa 100% kan ka'u yoo ta'u dhaabbanni dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa ji'a tokko booda gibira kan sassaabu ni eegalaa jedhame. Mootummaan gibira beenzilaa fi naaftaa irratti kaffalamu hunda hanga muddee 2025tti galmaan ga'uuf karoorfachuu isaa gabaansi kun ni mul'isa. Ministeerri maallaqaa ji'a 2 dura ibsa baajata isaa keessatti bara baajataa 2018tti oomishaalee boba'aa irratti gibira waliigalaa %30 guutummaatti hojiirra akka oolchu ibsee ture. Gahee boba'aan dinagdee keessatti qabu guddaa ta'uu ibsuun daballiin gibiraa kun qaala'insa jireenyaa ammeessa jedhamee yaaddoonis tureera. Kanuma walqabatee ministeerri daldalaa fi tumsa naannoo Kaasaawun Gonfee kaleessa gabaasa raawwii riifoormii ministeera koree raawwii riifoormii boba'aa waliin gamaggamaniiru jedhame. Dhiyeenya filannoo pirezidaantummaa Taanzaaniyaa injifachuun kakuu kan galan pirezidaantii Saamiyaa Suluhu ministeera haaraa 27 muudanii jiru. Ministeerri muudama keessaa immoo intala isaanii fi soddaa isaanii tokkodha. Filannoo torban muraasa dura Taanzaaniyaatti geggeeffameen filannoo haqa qabeessa hin geggeeffamne jedhamuun mormiin cimaatu ture. Poolisiin biyyattii namoota guyyootaaf hiriira geggeessan irratti tarkaanfii humnaa fudhateen namoonni hedduun du'aniiru. Pirezidaantiin Saamiyaan muudama kaabinee haaraa taasisan ilaalchisee masaraa mootummaa Dodoomaatti argamurraa haasaa taasisaniin kaabinoonni hedduun aangoorraa kaasanii ministeerota haaraan bakka buusuun
bulchiinsa isaanii humna haaraa gara aangootti fiduu waan barbaadameef ta'uu ibsan. Ministeerota haaraa muudaman 27 keessaa intala isaanii Waanuu Amiir tokko yoo taatu, Ministeerri Barnootaa, Saayinsii fi Teekinooloojiitti deetaa ministeeraa ta'uun muudaman haaraa argatteetti. Waanuun Amiir waggoota haadha ishee Pireezidaantii Saamiyaa Suuluu waliin siyaasa Taanzaaniyaa keessatti hirmaataa turte. Miseensa paartii biyya bulchuu Chaamchaa Maapedizin jedhamuutiin osoo ministeera taatee haadha ishee muudama hin argatin dura Waanuun paartii kana keessatti miseensa koree giddu galeessaa ta'uun tajaajilaa turte. Waanuu Amiir 1982 Zaanzibiraatti kan dhalatte yoo taatu, qondaala siyaasaa ta'uun bakka garaagaraa hojjetteetti. Dhaabbata gargaarsa dubartootaa ijoollee barsiisuu fi aangessuu irratti xiyyeeffattee fi Women Initiative Foundation jedhamu keessattis gaggeessaa turteetti jedhame. Pireezidaantiin Saamiyaa Suuluu kaabinoota duraanii keessaa 7 ta'an muudama haaraa kana keessatti dabalaniiru. Saamiyaan ministeerota haaraa muudan keessaa tokko soddaa isaanii yookiin abbaa manaa intala isaanii ta'e Muhammad Machangareedha. Muhammad Machangareewwan abbaa manaa Waanuu Amiir yoo ta'u, ministeera fayyaa ta'uun muudamee jira. Jijjiirama kaabinee godhame kanaan biiroon haaraan ministeera misoomaa dargaggootaa jedhamuun hundeeffamuu fi biiroo pireezidaantii jalatti akka hoogganamu ifa godhe pireezidaantii Saamiyaan. Filannoo ji'a darbe Taanzaaniyaatti gaggeeffameen pireezidaantiin Saamiyaa sagalee dhibbantaa 98 argachuun koomishiniin filannoo biyyattii beeksisee ture. Kun ammoo dargaggoota biyyattii biratti dheekkamsa kaasuun mormii gaafa onkololeessa 29 Daar es Salaamitti eegale guutuu biyyattii waliin gahuun mormitootaa fi poolisii biyyattii gidduutti muddamni jabaan dhalatee ture. Erga Taanzaaniyaan bara 1960moota keessa gita bittaa jala baatee siyaasni biyyattii paartiidhuma tokkoon dhuunfatameera ka jedhu komiin dargaggoonni biyyattii kaasanidha. Maddeen hawaasaa dippiloomaatiik Taanzaaniyaa keessa jiran BBC'f akka ibsanitti filannoo ji'a darbe geggeeffame hordofee mormii ka'e dhaabsisuun tarkaanfii poolisiin fudhate yoo xiqqaate namoota 500 du'aniiru jedhame. Pireezidaantiin Saamiyaa Suuluu ajjeechaa namoota hiriira ba'an irratti geggeeffame ilaalchisee qorannoon akka geggeeffamu beeksisanii ture. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon harkaa qabnu kana hanga ammaa ture. Hanga odeeffannoo biraa walitti dhufnutti nagaatti.